falmaa mirga biyyummaaf woboon adeemsifamaa jira. Zoonii marajja baatitti fufuun duul bobbarbush hin dhiggaan. Woboon injifannoo akkaan nan boonsumni diinarra fudhachaa jira. Lol jajjaba woboon gaggeessaa jira kanaani zoonii Arsadi Bashaggar aana boosatiif Fantaal gidduu diin du'aaf madoona dabuun meeshaalee waraana irra hiikuuf jiraatan kaayyoo qabu. Zoonii Kibbaa godina Arsii Baana Doddotaa keessatti du'aaf madoona dabuun hooggantoonni waraana bilisummaa Oromoo gamasii har'aatti biyyoolessa Oromiyaatti himan. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii Arsadi tarkaanfi Bashaggaraana Fantaalleef boosat gidduu Gandulluu Korutaa iddoo adda ulaaga jedhamtu marsa lammaffaaf waraana faashistii Piippiirra kaleessuu waareen boota adoolessa galgaggeesseen injifannoo boonsa galmeessee jira. Tarkaanfi kanaanis waraana faashistii Piippiirra sadi ajjeesee garii madeessuun tokko jiraata kaayyoo qabu. Gammeeshaatiin qawwee Akaamaa Turkii sadi rasaasa Akaamaa dibbilam hidhannoo sadiif meeshaalee adda addaa irra dhuunfatee jira. Tarkaanfi ganamaana Fantaallee Gandgidaaraa bakka adda Battal Kormaa jedhamtuuf fudhateen qawwee Akaamaa Isnaapper rasaasaa hidhannoo irra hiikuu gabaasne ture. Irreef abdiin saba woboon loltoota sirna buttuta suquuf uummata nagaa maqaa gargaratti moggaasuun iraarsaa jirti. Oliif gadu gooluun baqachiisee gara isheen irra dhuftee deebisee jira. Adoolessa 2020 Orommiiwwan Kibbaa Cibraan Jaalladii Gammadaa aana Doddotaa iddoo adda Gaargaalloo jedhamtutti rasaasaan akaayii baaruudhaan macheessuun 11 irra yoo ajjeesu 9 ammoo madoo dandammi hin qabne nadabee gargar bittinneessee gara magaalaa irra dhuftee deebisee jira. Akka maddeen jedhanitti eegii lolsuniiti kaasee mooraan isaanii gaddaan guutame akka jirullee dubbatan. Lolli hangitti ba'aa bilisummaati. Horaa bulaa deebanaa injifannoon uummata Oromoof. Aleellaan Finxaaleeyyiin Amaara Faannoon godina Horroo Guduruu Wallaggaa Bidongoorroo keessatti raawwatan jabaatitti fufuun hima. Jaalirbuu dhugaa dabalata qabdi. Duula fixiinsa sanyii gareen Finxaaleeyyii Amaaraa Faannoon taasisaa jiran jibbiinsaa fi karoora badii Oromummaaf qabaniin lola uummata irratti bananii jumlaan Oromoon akka lubbuu fi qabeenyaan miidhamu taasisaa jiru. Guyyoota lamaan darban irraa eegalee godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Bidongooroo ganda Caruu fi Karra Durbaa jedhamutti waraanni Finxaaleeyyii Amaaraa Faannoon aleellaa taasisaa jiraniin namoonni hedduun ajjeefamuun reeffi hanga ammaatti bakkee kan jiruu fi hedduun ammoo qe'ee irraa buqqa'anii jiraachuun himameera. Haleellaa suukanneessaan kun irra deddeebiin hidhattoota Finxaaleeyyii Amaaraa Faannoo naannoo Amaaraa irraa sochii taasisaniin ta'uu kan himamu. Hanga gabaasni kun qindaa'etti namoonni danuun godaanaa jiraachuun sochiin garee badii kanaas gandoota hundatti babal'atee jiraachuun beekameera. Hanga hawaasni miidhamaa jirutti murni bilchiginnaa naannoo Oromiyaa maqaa uummata Oromoon teessuma aangoo harkaa qabu dhimmoota rakkoo hawaasaa ilaalchisee yaada dhiyeessee fi namoota oolchuuf sochii tokkollee akka hin taasisne jiraattonni oonichaa ONN itti himaniiru. Lixa Wallaggaa Beegii keessatti maatii qabsaa'ota jechuun maallaqa uummata irra saamuuf warra dhabanii dhutti fufan. Jaalkenna sabaa dabalata qaba. Murni Empaayeera Itoophiyaa rakkoo siyaasaa fi diinagdee isa mudatee jiru dhokfachuuf halkanii fi guyyaa tattaafachaa jiru biltsiginnaan hidhaa akka tooftatti qabatee erga hidhee boodas maallaqa humnaa olii namoota gaafachuun uummatni waan hin qabne akka kaffalan ta'aa jira. Haaluma kanaan adoolessa 8/2024 waraanni saamichaaf qindaa'ee jiru ergamtoonni Abiy Ahimad lixa Wallaggaa aanaa Beegii ganda Laaloo Nooraa jedhamutti bobba'uun namoota baay'inni isaanii 170 ol ta'an qabanii isin maatii woboo jechuun qarshii 1,000 yoo kaffaltan malee hin baatan jechuun kanneen hin qabnee fi yaadicha morman ammoo mana kutaa dhiphoo tokko keessatti hidhuun hiraarsaa jiraachuu jiraattonni dubbatu. Akka arraatni biyyoolessa Oromiyaa jiraattota hidhamanii maallaqa isaanii kaffalanii ba'an tokko dubbise jedhanitti haala baay'ee qaanessaa ta'edha waan nu hin ilaallanneen nu saamaa jiru jechuun abbaan booka dhugeef ilmi afaan hin urgaa'u akkamittiin nuti nama biyya isaa falmuu ba'ee sadarkaa maatiitti dhorkuu dandeenya yookiin sababa isaan gaafatamna jechuun mufii isaanii ibsan. Kanneen qabamanii jiran keessaa muraasni maqaan isaanii arganne Hambaa Dhaabaa, Hiikaa Mahammad, Ali Mahammad, Sheek Jibreel Adam, Mahammad Adam, Sheek Hiisaa Gamteessaa fi Iyyaasiin Gosaa jedhaman mana hidhichaatti qarshii kaffaluu waan hin dandeenyeef dararaa argaa jiru. Godinni Abba Booraana daarimuun loltoonni Paar Itoophiyaa uummanni Oromoo akka walitti hin ceeneef gargar ittisaa jiraachuun ifoome. Jaalmoo sabaa dabalata qaba. Kaayyoon caasaa bilxiginnaa uummata Oromoo nagaa waliin jiraatu shiraa fi olola adda addaa oofuun kutaa fi lagaan gargar qoodanii hawaasa Oromoo wal nyaachisuun bu'aa siyaasaa irraa argachuuf jecha ifaajaa jiru. Haaluma kanaan godina Iluu Abbaa Booraa aanaa daarimuutti loltoonni Impaayera Itoophiyaa uummanni Oromoo akka walitti hin ceeneef gargar ittisaa jiraachuun ibsameera. Uummanni Oromoo lixa Wallaggaa aanaa Sayyoo Noolee fi aanaa daarimuutti akka walitti ce'ee hawaasummaa isaa waliin hin
geggeeffan karaa lamaan isaanii itti walitti ce'an laga Meexxii jedhamu irratti loltoota sirnichaa baay'inaan qubsiisuun uummata dararaa jiraachuu jiraattonni onichaa ibsan. Kanumaan wal qabatee gaafa adoolessa 6 2024 dargaggoo maqaan isaa Naasiroo Shifarraa jedhamu osoo inni gara fira isaatti deemaa jiru maaliif as ceete, maal gochuu dhufte jechuun reebbicha hamaa ta'e irratti raawwatanii yeroo ammaa du'aa fi jireenya gidduu jiraachuu isaa jiraattonni kun itti dabaluun arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Godin Jimmaa lukkeeleen bilchiginnaa daldaltoota irra gibirumnaan olii muraa jiraachuun himame. Jaala qaafan fayyeeraa waan qindeeffatu. Gareen saamtota bilchiginnaa ilmaan Oromoo roga isaaniif danda'ame maraan hacuucuu fi mirga isaa sarbuun dinagdeen akka dadhaboo hojjechaa kan jiran yoo ta'u, addatti immoo daldaltoonni kufaatii dinagdee keessaa akka seenaniif dhiibbaa olaanaa taasisaa jiru. Haaluma kanaan godina Jimmaa aanaalee 20 irratti kasaaraa dinagdee isaan irra ga'ee dandamachuuf mindaa hojjettoota kan ji'a adoolessaa fi hagayyaa kaffaluuf baajeta waan hin qabneef daldaltoota irratti kaffaltii gibiraa marsaa arfaffaaf torban kana humnaa ol daldaltoota magaalaa fi baadiyyaa hundarratti dabaluun humnaan dirqisiisanii kaffalchiisaa jiraachuu maddeen keenya heeran. Daldaltoota sadarkaa gadaanaa irra jiran kanneen ittiin buluuf qofa mana hojii xiqqoo kireeffatanii hojjetan mana fuuldurattii fi gabaa keessatti daldalan osoo hin hafin itti ramadamuun irraa guuraa jiru. Garuu du'een biyya laata erganni yoo dabar Yugaandaan finciltoota M23 pireezidaantii ishee kuffisuuf deeggarti. Jaalimoon Fayyisaa guutuu qabaasicha akka ta'an isiniif dhiyeessa. Waraanni Yugaandaa garee finciltoota M23 kan baarii Dimokiraataa Koongoo keessatti socho'uuf deeggarsa taasiseera jedha gabaasni mootummoota gamtoomanii Reuters wiixata dheengaddaa agarsiise. Walitti bu'iinsi achitti hammaataa dhufe sodaa waldhabdee haaraa hunda galeessa ta'e uumuuf bobaataa jedhame. Yugaandaan humnoota mootummaa Koongoo waliin walitti dhiyeenyaan tumsaa jirra jechuun hirmaannaa garee finciltoota kana keessatti taasisaa jirtu haaluun isheenii yaadatama. Mootummoonni gamtoomanii yeroo dheeraaf Ruwaandaan M23 kan irra deddeebiin ba'a Koongoo albuudhaan badhaadhe bal'aa qabate deeggarti jechuun himachaa turus himannaa kana Ruwaandaan haal ta'e turte. Yugaandaa fi Ruwaandaan bara 1996 fi 1998 garee milishaa biyya keessaa irraa ittisa jedhanii weeraran. Yugaandaan ammallee loltoota Koongoo waliin garee finciltoota Yugaandaa irratti duula waloo geggeessaa jirti. Finciltoonni M23 tusiin durfamu bara 2022 irraa eegalee ba'a Koongoo milishoota rakkate keessatti fincila haaraa geggeessaa jiru. Loltoonni Yugaandaa qaama humna naannoo sadaasa bara 2022 dhukaasa dhaabuu M23 waliin hordofuuf bobbaafame keessaa tokko turan. Aangawoonni Koongoo humni kun bu'aa hin qabu jechuun bara darbe akka ofirraa ba'u gaafataniiru. Gabaasni mootummoota gamtoomanii akka jedhutti loltoonni Ruwaandaa gara 3,000 hanga 4,000 ta'an waraana Koongoo keessatti finciltoota M23 cinaatti lolaa turan. Waraanni Ruwaandaa to'annoo fi kallattii qabataman hojii M23 irratti qabus Ruwaandaan gocha M23 kanaaf itti gaafatamummaa akka qabdu taasisa jedhan ogeeyyiin kunneen jechuun miidiyaaleen gabaasaniiru. Dhabboontotni ilmaan Oromoo irree fi gaachana uummata Oromoo waboo dinagdeen jabeessuuf gumaacha taasisan jabeessanii itti fufanii jiru. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo ABO'f jaarmiyaan ABO biyya alaa godina giddugaleessa ba'aa fi ba'aa fagoo gamtaa tokkummaa baqattootaa Oromoo Yaman jalatti gurmuulee ijaaramanii jiraniin marsaa 45ffaaf deeggarsa taasisaniiru. Gurmuu urjii magaalaa Radaa $16,364 gurmuu urjii jalatti kan ijaaramanii maadheen qaanqee dhaabaa $79 hundeessaa Indiriisoo Nuuree dhuunfaan $74 walii galatti $16,517 qarshii impaara Itoophiyaatti 185,100 gumaachanii jiru. Jaarmiyaan ABO biyya alaa godina giddugaleessa ba'aa fi ba'aa fagoo gamtaa tokkummaa baqattoota Oromoo Yaman jalatti ijaaramanii jiran gurmuulee magaalaa sana'aatiin gumaacha duula irbuu shinnigaa raalchisuun taasisanii jiru. Gurmuulee magaalaa sanaa gurmuu murtii guutoo $600, gurmuu bakkalcha barii $400, gurmuu booranaa baarentoo $300, gurmuu shamarran sanaa $50, walii galatti $1,350 yoo ta'u qarshii impaara Itoophiyaa 149,900 gumaachanii jiru. Gumaachi gooticha waraana bilisummaa Oromoof taasifamu ittuma fufuun jaalkitilaan waboo gumaacha dhuunfaa isaatiin marsaa sadaffaaf $150 gara qarshii impaara Itoophiyaatti 17,900
325 waboo wabii sabaatiin ga'ee jira. Godina giddugaleessa ba'aa fi ba'aa fagoo gamtaa hawaasa Oromoo magaalaa Dubaay Yuunaayitid Arab Imireet jalatti gurmuulee ijaaramanii jiraniin gumaachi taasifamee jira. Gurmuun bakkalcha bilisummaa fi gurmuun jaallaggasaa wagii buusii miseensummaa diraama 2300 eebila 15/2024 kabaja guyyaa yaadannoo gootota Oromoo irratti diraama 684 waxabajji 15/2024 gumaacha duula erbuu shinnigaa irratti diraama 1950 waxabajji 22/2024 gumaacha hundeeffama waggaa afraffaa ONN Mabaa irratti diraama 650 waliigala diraama 5584 qarshii Impaayera Itoophiyaatti qarshii 1,173,440 gumaachanii jiru jechuun gabaasa ajajaa olaanaan Abaa Woboo Arraata biyyoolessa Oromiyaa qaqqabsiisaniin beekuun danda'ameera. Nutis galanni keessan bilisummaa haa ta'u ittiin jenna. Injifannoon uummata Oromoo.